السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت فيا كيف النجاة سني يا المون قيمة قبضو المون أكن قبضو المون بكر قبضو ونهت كتيسة من جرو الموجون لا لا مرة نتوقع سلفته mana lagi itu masih su baka yani ihtisharu gaati ihtigawa goda ihtisida jiru ijoolleen sabiyyiini mana keessaa bishaan taphatti kuno bishaan sana nagartu le yaada achirraa siyaata bataartuu mucaa siin xiqqaan daa'imni xiqqaan tokko kan of hin dandeenye bishaan kanatti kuftee yeroo siin achi kufte iddoo kana taartii akkasii ta'aa jirtuun ofilaalee kana isiin karaa sammuu isii akka hirrachuu ta'e alas ofiin agarree akka kanaan kuttee ofilaalee kana keessa baatee dhattee ilmoo ofii hambifatte wallaahi waan ajaa'ibaati. Garuu isin immoo obda dabdee ofilaaleen falfalee fixee maa akimee jirti haramni maa akimeetti deemtee kaatee mucaan immoo garuu nasramtee baateetti kun ilaalamne waan ta'e ilaalmanni kun mucaan itti kuftee ilaala mucaan bishaan kanatti kufte mucaan bishaan kanatti kufte ilaala kumnaan achi ijoolleen bira jirtu injitee yennaan immoo haramni akka achi dhufteen of wallaaltee akka achi dhufteen kalas kuttee mana ofilaalee keessa baatee asini dhaqxee mucaa isii hambifattee waa tokko ofilaalee immoo isiin handumnee isiniin jechuudha wanti ilmoo akkan qabu bakkan qabu sanuu ofilaaleen kun dhugaa dubbachuu ta'ee fi tokko miti ofilaaleen kun lama dirribiidha laata tokko isa kana tokko immoo isa kana laata tokko isa kana tokko immoo isa kana jechuudha yaani dirribiidha ofilaaleen kun lamaanii kana keessa kuttee baate jechuudha wallaahi ajaa'iba ilmoon wasiin qabdu akkatti wasafanan qabdu jechuudha.